السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفون جرجرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك بجا أكم جرتان فيا كيسني نجيني اسم بدادا الحمد لله رب العالمين أني نججر قلت ربي سينس أكنا قطعا أبدين كما وردفتو تكو جالتم توتا في كبجمتوتا دينك إسيفتو تكو هندمت كيسنيو jirtuu jajjabaattu siin jedha galatooma ulfaadha kabajamaadha. Egaa guyyaa guyyaarraa foormeeshinaa garaagaraa qabachuudhaan asirra koolii akkuma beekamu isiniif dhiyeessa. Egaa obboleewwan kiyya guyyaarraa wanti nu qaqqabuu fi wanni ijoollee teenna mana namaa keessa jireenyi isii carraan keenya carraa biyyarraa baqaatii fi carraa garadummaa mana namaa nu gooti keessatti ta'aa jirru waan tokko lama waan dhaabbatu miti. Waan dhaabbatu miti. Alhamdulillahi rabbiin nuuf godhe rabbiin nurraa haa jijjiiru inshaallah. Wallahi obboleewwan kiyya obboleettiin teenatu biyya Joordaan keessa kan isiin jirtudha. Akkuma nama kamiitu akkuma kiyya akkuma kee dalagachuudhaaf kan isiin biyya baate garuu iyyuu carraan isiidha kinoo akkanatti kana ta'e jechuudha. Maalirraa kana taate maali rakkoon isii wanni irraa beekamu hin jiru jechuudha. Akkana kinoo laphee qabattee lafarra gangalattii dubbachuu hin dandeessu ol ka'uu hin dandeessu aaduu fi akkana zooruu malee mataa qabamtee waan biraa qabdu jechuudha. Wallahi garaan nu gubate yaa obboleewwan kiyya. Osoma kana agarruu biyyarraa yaa'aa jirra. Biyyarraa baqe cimee itti fufaa jira. Humna guddaadhaan itti fufaa jira. Kana osoo argamuyyuu namni waata gogaa rifataa jirullee hin jiru. Dhugaadha jireenya dhugaadha haala biyya keessa jirtuyyuu haala jireenya qaaleetuyyuu biyya keessa illee dadhabamee jira. Duuti du'a garuu haala kanarra jiran biyya ofii isan keessa taa'anii du'uun irra filannoon ta'u. Mucayyoon tun amma biyya namaa keessa mana namaa keessatti akkana taate jechuudha. Keessattuu ijoollee fireeshii ijoollee daa'imman afaan hin beekne haadha jalaa takkaa baatee hin beekne wanni dallaalli biyyarraa gootee fidde isiin dallaaltonni keenya irra taphataa jirtu. Wallaahi na araboota hin komadhu. Araboonni nu hilanii araboonni nu kabajanii araboonni waa takka nu goone. Kawaanu godhe ilma akka kennaati. Dhiiga kenna ka akka afaan kiyya dubbatu. Ka rakkoo hundanaa hubatu silaa isaan irratti taphataa jira. Wallaahi wanni dallaaltonni ijoollee teenya irratti godhaa jirtu. Wanni dallaaltonni birriif jettee ijoollee nafsee ijoollee jirratti taphataa jirtu. Ijoollee afaan hin beekne tawaa takka hin beekne ta jireenya biyya namaatii miti. Jireenyuma biyya keessaa manuma haadhaa keessattuu waa takka hin beekne birriif jedhanii fuudhanii biyyaa baasanii gaafa biyyaa baatee rakkattee isiin hafte ka carraa biraa hin qabdu sila ta'ee fi carraan isiidha kana ta'e jechuudha. Amma dallaaltonni suni irraa dheessiti. Itti barbaadan hin dheessiti. Hiwwa akkatti gaafa mallaqa isii fidde harkatti gannattu alaabinnata fudhatti. Har'a gaafa carraa isii kana ta'e itti dhiyaatu irraa baqatti. Carraan keenya maaliif kana ta'e Oromoo? Garuu maaliif kana ta'e? Wallahi garaan nu gubate. Gubanne jirana. Maali garuu yoom baana keessaa? Yoom waliif akka namsi akka ilma namaa yoom waliif naasuu qabaanna? Yoom waliif rifanna? Wallahi obboleewwan kiyya waan akkaan qalbiin nama cabsu. Mee duraan dursa obboleewwan kiyya. Obboleewwan kiyya rabbii si uumeef jedha. Akka amantaa keessaniitiin akka uumaa keessaniitiin mee du'aayii waliif kadhadha. Mee du'aayii waliif kadhadha obboleewwan kiyya. Wallahi rabbi si rakkisini. Waan obboleettiin teenya argite kana rabbiin si argisiisini. Rabbi si agarsiisini. Hamtuu akkanaa rabbiin sirraa haa qabu obboleettiitii. Mee akkuma uumaa keessanii kan musliimaa kan kiristaanaa waa itti amantanii akka uumaa keessaniitiin bilis rabbiin kadhadhaaf obboleettii teenya tana. Wallahi garaan nama gubata. Garaan nama gubata.
Jarraan keenya kanaa ta'inu waa himattu maaltu eessa akka dhukkubu rakkinni isii maal akka ta'e hin dubbattu boo'uu kana laphee qabachuu qooma ofii qabachuu obboleewwan keenya akkanatti rakkattee akkanatti qabamtee anaa nyaatu wallahi gubanne mucayyoo takka illee jirti mucayyoo sunis dhalattuu shawaati biyya Joordaan keessatti mana keessatti itti cufamtee tarii namoonni beektan jiraachuu dandeessanii viidiyoo suniif hojjedha viidiyoo gadi isinii dhiisaa viidiyoo kanatti aansa inshaallah yoo yeroon argadhe biyya Joordaan keessa sunillee jechuudha hidhamtee mana keessatti ajjeesaadhaaf doorsifamaa jirti itti cufamtee jirti garuu mucayyooni hatantamaan loogashiin isii gara namaa ergattee jirti hordofamaa irtarraa isii irra geette hin beeku kaleessa ammoo natti cufanii jiranii ajjeesna naan jettee dhaadannoon irra geggeessaa arti jettee dubbattee kanaaf obboleewwan kiyyaa hundumti keessanuu waan nama dhibuu fi waan nama gubatu garaan nama gubatu suuraa sanis isiniif maxxansa obboleettuun illee Joordaan keessa biyya Joordaan keessatti deemtee akkana waa takka dubbattu akka isin argitan jireenya isii guutuun akka halkanii guyyaa isiif takka halkan guyyaa addan beektu guyyaan isiif halkan ta'e halkan isiif halkan ta'e laphee qabattee kinoo akka kana yookaan mataa qabattee aaduu malee haraganuu malee waa takkunti adda baafattee dubbattu takka illee hin jiru jechuudha. Kana na dhibe, kana na qabe, kana rakkadhe, kana qabame, kana dhibame. Wanni jettu jirtu obboleewwan mataan namaa manni namaa mataa isaatu dukkana mataa isaatu dhukkuba wallahi mataan isaatu dhukkuba garuu dhukkuba kanarraa dhukkuba akkanaafuu akkamitti fayyan akkamitti waldhaanaman akkamitti waldhaanan wallahi obboleettiitii rabbiin hin turin yeroo dhiyoo keessatti rakkoo ta'e isaa furu hin danda'a rabbii waan dadhabe tokko iyyuu hin qabu rabbiin sirraa olaa fuudhu wallahi rabbi sirraa olaa fuudhu obboleettiitii rabbiin sirraa olaa fuudhu obboleettiitii rabbi si haa fayyisu inni danda'a waan dadhabe takka iyyuu hin qabu rabbiin inshaallah obboleewwan kiyya wallahi qalbiin nama caba obboleewwan kiyya qalbiin nama caba obboleewwan keenya kan biyya keessa jiranillee taa'aa yoo jennullee lakkaa wanti kun hin ta'u yoo jennullee nama guddinni isaanii waan ta'anii gaafa dhufanii isaan akkanatti rakkatanillee akkanatti bookna garaan nu gubata arguusaa akkanatti arguu hin dandeenyu dhugaa rabbii keessi koona gubatana dhundhuma carraa keenya taatee gubataa jiraachuun armee isii hanaa nyaatu haati isii ilmoontiyan naa daladdee nas fayyaddee ofis jijjiirtee galtiyyattee yetti haati isii kun hanga midhatti bilbila maamnaa bilbiluu dideetti garuu isii ammoo halkaniif guyyaan isiif tokko ta'ee carraan isii akkana kana ta'e jechuudha alhamdulillah wallahi obboleewwan kiyya rabbiin kadhadhaa du'aa kadhadhaa isiniin jira obboleettii teenya tana akkuma amantaa keessaniitii akkuma uumaa keessaniitiin bilis akkuma waan itti amantanii du'aa godhaafi inshaallah rabbiin isii haa fayyisu wallahi rabbiin danda'a rabbi isii haa fayyisu wallahi rabbi isii haa fayyisu inshaallah hin turin yeroo dhiyoo keessatti rabbiin furmaata isiif haa laatu hin danda'a rabbi waan dadhabe tokko iyyuu hin qabu والله بيا جوردان صن كيستي بيا ليبيا كيستي وني جولين تينا بيوتو خميتو بيوتو هارق الفتحين قبض والحمد لله كاي بيا جوردان هندوم هاي وجالي أرقما جرا يروتي وجايو تقلي كيسا إسي سورة إسي نرد إرقاني إن شاء الله يرو أرقبا فيديو كانت تانسي وجاليك إسي اللي أجي فمرافي أمتي مانا كيستي أرب دوني أكمالي قد آجرتي ساقلي
ofii waraabbattee gadhiifattee lookeeshinii illee daftee ijoollee ergitee obboleewwan kiyyaa viidiyoo irratti dheeressu du'aa kadhadhaa fi rabbi kadhadhaa fi uumaa keessan kadhadhaa fi isiniin jedha inshaallah viidiyoo san illee isinii hojjedha viidiyoo kana piliis laayik sheer gochuudhaan wal qaqqabsiisaa isiniin jechuun jaaladha isin kabajaa hamma viidiyoo biraatiif walitti deebinutti piliis du'aa kadhadhaa fi assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.